Georgia magala Atlanta fi naannoo isii jiraatan maraaf hawaasni Oromoo Atlanta koree deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Atlantaatti hagayya 7 bara 2020 akka waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaalee ollaa jirtan sagantaa kanarratti akka hirmaattan waamichi isiniif dhiyaateera. Qophii kana irratti pirezidaantiin hawaasa Oromoo fi miseensa boordii OMN adde Leelaa Baawarii Directory Oromia Media Network Muhammad Abdosh Kulalaan muummee OMN Dajanee Guutamaan Professor Muhammad Hassan Dr. Henok Gabbisa Zak Dube fi akkasumas keessummoonni biroo ni argamu. Tesson Decal Conference Center 495 North Indian Creek Drive Clarkston Georgia Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. Kootaan haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon hamari'an miidiyaa uummata bal'aa OMN tumsa. Koree qindeessituu sagantichaa Atlantaa Georgia USA. Hagayya tokko bara 2021 guyyaan dilbata akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network oduu idilee isinitti ansara isabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin godina Wallagga Lixaa aanaa beegii ganda gabaa kamisaatti jimaata darbee adoolessa 30 bara 2021 waraanni mootummaa badii takka malee dargaggoo Sa'iid Sheek Jamaal hordofaa jedhamu ajjeesanii jiraachuu odeeffannoon Oromiyaa Media Network dhaqqabe ni mul'isa. Qeerroo Sa'iid Sheek Jamaal aanicha keessatti nama qabsoo uummataa keessatti adda durummaan qooda fudhataa ture tahuu kan agarsiisu odeeffannoo Wallagga Lixaa aanaa beegii irraa OMN dhaqqabe. Dargaggoon kun seenaa warraaqsa uummata Oromoo keessatti shoora olaanaa taphachuu isaa ibsa. Bulchiinsi biltsiginnaa dargaggoota Oromoo sabboonummaa qabanii fi sochii Oromoo protest keessatti gahee olaanaa qaban hidhaa fi ajjeechaan dhabamsiisaati jira. Gabaasni kan Na'imaa Umariin. Oduu keenya biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhataa uumuun yaalii ajjeechaa bulchaa aanichaa irratti geggeessan jechuun waraanni mootummaa Hareebicha cimaa jiraattota nagaa irratti raawwatee jiraachuun gabaafameeti jira. Bulchiinsi kaabinee fi milishaan aanaa irraa hanga gandaatti jiru hundi waraana bilisummaa Oromoo wajjin qunnamtii qabdan jechuun uummata nagaa hidhuunis garmalee akka hammaatee maddeen ibsaniiti jiru. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalettuu qindeesse. Godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata uumuun yaalii ajjeechaa bulchaa aanaa irratti geggeessan jechuun waraanni mootummaa reebicha cimaa jiraattota nagaa irratti raawwatee jiraachuun gabaafame. Namoota reebicha kanaan miidhaa cimaan irra gahee hospitaala naannichaatti wal'aanamaa jiran keessaa kan maqaan isaanii dhaqqabe Mustafa Abdallah, Taha Ahmad Nur, Ibsaa Muhammad Ahmadii fi Hamza Umar kanneen jedhamanidha. Kanuma hordofuun aanaa Qarsaa keessatti murni bulchiinsa PP aanaa hanga gandaatti jiran uummata nagaa galaa fi bobbaa dhoowwaa jiru jedhameera. Bulchiinsi kaabinee fi milishaan aanarraa hanga gandaatti jiru hundi waraana bilisummaa Oromoo soortum shanee wajjin qunnamtii qabdan jechuun uummata nagaa hidhuunis garmalee akka hammaate maddeen ibsaniiru. Guyyaa wiixataa adoolessa 26 bara 2021 dargaggoota fi manguddoota utuu hin jedhin halkan mana bulchaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin marsitanii ajjeesuuf yaalii gootan jechuun namoota 12 ol qabanii guyyaa 3f kaampii waraanaa geessuun reebicha cimaa irratti raawwachuu Oromiyaa Media Network odeeffateera. Maddi keenyam odeessa kanatti dhiheenyam beeku aanaa Qarsaa keessatti kadreen munna PPTif ergamtuu ta'anii uummata nagaa irratti roorrisaa gocha ammeenyaa jiraattota nagaa irratti raawwataa jiran keessaa muraasni Diinoo Shakur Ibroom ganda tarree yoo ta'u durataa Araddaa Odaa Nagayaati. Lammeessoon Caalaa Soofiyaan muummee gaggeessaa ganda Mononooti. Sadaffaan Anwaar Junaydiin Araddaa Odaa Nagayaatti gaggeessaa ganda Hadasuuti. Arfaffaan Sharaf Ayub Abubakar ganda Kuraa yoo ta'u bulchiinsa nageenyaa Araddaa Odaa Nagayaati. Shaneessoon Ahmaddiin Abdallah durataa Araddaa Bulullo Nagayaati. Kan xumuraa jaffaan Abdii Usmaan Wadaay bulchiinsa fi nageenya Araddaa Bulullo Nagayaa ta'uudha kan maddeen keenya irraa odeeffanne. Kaadiroonni gocha ammeenyaa kanam hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiran kunneen gocha badaa kanarraa akka of qusatan qeerroon Harargee Bahaa akeekkachiiseera.
Waraanni Tigraay lola guyyoota 15 maqaa haadholii Tigraay yookaan adeeta Tigraay jedhuun taasisaa ture injifannoon goolabuu isaa komandi poostiin waraanaa Tigraay ibsa baaseen beeksiseeti jira. Oduma wal qabateen pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron erga muummee ministeera Abiy Ahmed wajjin dubbatanii booda lolli Tigraay mariin akka furamuuf yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Bal'inni isaa kunootiin. Waraanni Tigraay lola guyyootaaf maqaa haadholii Tigraay yookaan adeeta Tigraay jedhuun taasisaa ture injifannoon goolabuu isaa komandi poostii waraanaa Tigraay ibsa baaseen beeksiseeti jira. Lolli guyyoota 15f taasifamaa ture kun addoota waraanaa sadi jechuun karaa Affaar, karaa Raayyaa fi Maayitsaa Marriitiin kan taasifame yoo ta'u humnoota mootummaa Bilisiginnaa haleeluun loltoota 30,000 waliin ala taasisee jira jedha ibsi kun. Lola kanaan loltoonni mootummaa Bilisiginnaa raayyaa ittisa biyyaa fi naannolee irraa walitti funaannaman 17,000 ol ajjeefamuun 11,000 kan caalan immoo madoo ta'uufi 900 ol ammoo booji'amanii harka loltoota Tigraay akka jiran ibseeti jira. Waraana guyyoota 15 naannoo Affaarii hanga Gondar kaabaatti taasifame kanaanis magaalota hedduu bilisa baasuun loltoota sirna Bilisiginnaa walumaa galatti 30,000 caalan barbadeessee jira eega jedheen booda haleellaa biraas akka itti fufu loltoota isaaf yaamicha godheeti jira. Dabalataanis meeshaalee waraanaa gurguddaa fi xixiqqaa kuma hedduu booji'uu kan ibse yoo ta'u taankiiwwan 19 madfiiwwan gosa adda addaa 40 caalanii fi konkolaataawwan waraanaa 177 booji'uun qabeenya waraana Tigraay taasisee jira jedha. Kana malees uummanni Amaaraa fi Affaar olola rakasaa sirna Bilisiginnaa facaasuu cinatti dhiisuudhaan humnoota waraanaa Tigraay cinaa hiriiranii jiru jechuun galateeffatee jira ibsi komaandi poostiin waraana Tigraay kun. Oduma wal qabatee lolli Tigraay dhaabbatee dhibdeen jiru marii siyaasaatiin akka furamu mootummaan Faransaay yaamicha dhiyeessuu isaa Rooyiters gabaaseeti jira. Pirezidaantiin biyyattii Emmanuel Macron eega muummee ministeera Abiy Ahmed wajjin dubbatanii booda yaamicha kan dhiyeessan kan jedhe gabaasni Rooyiters uummata Tigraay keessatti ogguramee beelaan rakkataa jiruuf karaan gargaarsa namoomaa akka saaqamus pirezidaantichi gaafachuu isaanii gabaase. Lolli Tigraay gara naannolee ollaatti babal'atee yeroo adeemaa jiru kanatti qaamoleen hunduu waraana dhaabuudhaan marii siyaasaa hunda hirmaachise akka eegalamu yaamicha karaa adda addaatiin godhamaa jiru itti fufeetii jira. Mootummaan Tigraay ibsa haaraa baaseen humnoonni lafa Tigraay weeraranii qabatan guutumatti bahuu fi mootummaan ce'umsaa hunda hirmaachise ijaaramu malee waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin fudhadhu jechuun isaa kan yaadatamudha. Biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa magaalaa Jiddaa Xariiqal Karjii jedhamu keessatti lammiileen Itoophiyaa dubartootaaf daa'imman ta'an 600 sarbamiinsa mirga namummaaf saaxilamaa jirra jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa 60 ol manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa amaneeti jira. Na'imaa Umar dabalataa qabdi. Biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa magaalaa Jiddaa Xariiqal Karjii jedhamu keessatti lammiileen Itoophiyaa dubartoonni fi daa'imman lakkoofsaan 600 ol ta'an qaamota to'atamaniin reebamaa jiraachuu fi mana hidhaarraa baafamanii achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa jiraachuun gabaafame. Adoolessa 30 bara 2021 dubartiin Oromoo mana hidhaa keessatti deesse rakkoo xiinsammuutiif saaxilamuun yaalii ajjechaa kan ofirratti raawwatte yoo ta'u gargaarsa hidhamtootaatiin lubbuun ishii baraaramuu hidhamtoonni waliin turan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Dubartii tana daa'ima ishii waliin humnoonni tikaa Saudi Arabiyaa mana hidhaatii kan baasan yoo ta'u hanga ammaa bakki geeffamte akka hin beekamne dhalattuun Oromoo mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessaa bilbilaan dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himtee jirti.